قافيتان شيخ أنا يوتيوبين دلقة جو بلس خيني تك يوتيوبين دلقة شيخ وانا كدراما خنا نجدا هجونا جدو مو بالانس وده يعني أمانتي تيراتي تركان في تشين نبرو أمانتي تي قدتين شيخ قودا وان خنا هجوتشون أكمي duraan dursee YouTube ummata hedduu fitinaa godhu jira dhalummaan gurguddoon tuni fiteessee seenaa maarreen dubbachuu deema maarreen arrabsuu deema yaa akhi lala warri nama arrabstu akka warra seenaa jiru YouTube kiyya subscribe godha maarreen subscribe godha bara farsaa za'aa diidami lal daqiiqaa tokko keessatti YouTube subscribe godhaa kana huguu dhibbata meeqarra deebi'an هل هؤلاء يطلبون غرتي مالك برباد مو نما الرفسن نما الرفسو فيس مالك ورّي غرتي يوتيوب رت نما الرفسو نياتو تاك ورّا يوتيوب رت ولي دا نياتو لم ورّا يوتيوب رت دراما باطلا نياتو سدي ورّا يوتيوب رت بلاك الان تاني غرتي وني غدو ماليني سنيات تنسري متي شكيتا كمالي إيسا باطلا بفجاسو جرتن isinitaati diin rabbii facaasa suwaabatti harkattan viidiyoo kiyya kana ciccirii kafeete godha dhaluma na cinaan kaayin malee cicciriitii itti fayyadamu ati obboleessa keenya kana gaafatte waa'ee gartee diraamaan gartee diraamuma kheyriitiin dalagaa jette diraamaa kheyrii ka gartee maal keessaan baane jedhe diraamaa kana gizeen dalagu amantii irraachiin bahu ni gaddaa duraan dursee amriin diraamaa tun hin jirtu kuraafaata diraamaa wanni jaamaan jiru abbaan fedha imaamata uffatee maal je'ee diraamaa wanni jaamaa waan lafarra jirre kuraafaata bid'aatullaa sallallahu wannummaan diraamaa jaan maaree jee farshaa kanama farshaaneef godhee dhalaafaa gartee wanni godhee diree dhalaa uffateeti taa'ee dhageeffadha yaa warra diraamaa dalagu balaa isaanii musiibaa isaanii maal godhan ta'anii gartee waan adda addaa dalagan soomanarraa diraamaa dalagan salaatarraa diraamaa dalagan aboo rabbi sodaadhaa soomanni ka diraamarraa dalaganii salaanni ka diraamarraa dalaganii billaa aleek diree uffattee dhalaa'eef gootee a'uudhu billaa anta mal'uun abaaramaati maleekaan si abaarti alladhiina yatashabbahuuna binnisaa warri dhalaa huccuu dhalaa uffatee diraamaa dalagu billaa aleek mal'uuna abaaramaa anta tatashabbahu binnisaa dhalatti fakkaata dhalaadhaan fakkaata billaa aleek huccuu dhalaa uffattee ati abaaramaa hadiisa yaatiin hin godhin waan akkanaa eeggadhu yuutuubi feetaa kheyrii kunoo gartee dalagadhu cicciri viidiyoo kiyya kana fayyadamu narraan tuqin siin hin jenne fayyadamu kanafaa fayyadamu yuutuubii gartee sheekootii cicciriiti gartee fayyadami waan kheyrii qabdu gartee ciccirii waan ummataaf ergaa taatu dabarsi itti fayyadamu kanaa ala billaa aleeka warri gartee diraama jettanii waan hin taaneen ummata mashguula gootan diree dhalaa uffattanii a'uudhu billah inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun rabbi gartee isinaa qajeelchu wanni jennu takka hin jiru duuba sababaa yuutuubii nyaachuuf nama arrabsuu sababaa yuutuubii nyaachuuf gabbaanii seenaa maarree raayin dubbadha maarree miti kishoo maarree hay namatti maali maati hin beeyni ati arrageessi gartee moluusa maarree isaan arguta namaa kaakaak jaasan teen beeytu yuutuub makee guddifachuuf miidiyaa kee guddifachuuf afaan bantee iyyita hada akbar musiiba bala ajaa'ibaati kheyrii jirtan sayin sharrii facaasu jirta tanaafuu rabbi sodaadhaa karaa sirriitti yuutuub keessan itti fayyadamaa kheyrii ciranii itti haa fayyadaman kheyrii gartee ciranii afin itti aantu sheekha hirmaannaa irratti sheekha hirmaannaa garee waatsaappii fi kanaas ta'ee shamarreen garee irratti hin hirmaattu nuun ja'anii keessattuu gizeen waan kana quraanaa isaa ta'u qaraatee amma fakkeenyaaf quraana itti isin gargaarsa maziidaa fa'aatti hogguwaan kana gootu voice qabdeeti sagalee isiidhaa waraabdi soo kanarratti hundaa'uudhaan warri hin jiru jo'oo sheekh maal waan kanarra fatwaa kana jedha waa'ee garee kanarratti garee waatsaappii balaa hedduutu irra deema garee waatsaappii
garee khayrii jira, garee masgida jaartuu jira, garee quraanaa jira, garee hadiisaa jira. Maashaallah. Garee aruuzaa jaanii gartee balaaqalaa gartee ummanni kun wallee fi maalii fi footoo adda addaa ol darbu hada min akhbas irra hamtuu khasaaraa gareeti. Garee WhatsAppii tun jechuudha. Garee WhatsAppii ta quraana qaraasiftu maashaallah itti fufaa. Ta quraana qaraasiftu dubartii meeqaa quraana gartee 30 achi buuse. Dhiira meeqaa quraana 30 achi buuse. Garee gartee hadiisa wal barsiiftus khayrii. Garee gartee walit dhuftee masgida jaartus khayrii. Immoo masgidni san akkamii jaaramaa akkamii baradhaa dura warra gartee kaman nama nyaatuu jira. Garee WhatsAppii kana gubbaa masgida maarre yaanii maallaqa gartee ummataa xam godhee jira. Maqaa sheekummaatiin, maqaa imaamataatiin, maqaa mudawwariin. Kun cufti gartee beekamu qabu. Kadeemu cufa kaareeta qabu cufa namanin. Ka imaamata firra kaayee cufa namanin. Booda islaamummaa maqaan balleessin. Oo sheektichi tokko kan nu nyaate hin jiin. Sheektichatti kan nutu beeki firra. Mirqaanteetti kannitee akkanatti maarreen godhe hin jiin booda. Hin jiin. Amma ta gareetti yoo deebinee dubartiin garee gartee masgiidaatti ol naqanii sadaqadhaa yoo jaaniin sagalee isii ergitee waraabdee jechuudha. Anillee gartee riyaala 500 doolaara 100 sadaqadha yoo jette maaltu gaajaa? Amma dawwaltee gaafii gaafachuutti hin jirtu. Dura gartee sagaleen dubartii qoonqini dubartii awraadha moo maal? Awraa miti. Awraa miti. Hadiisni awra jedhu warri gartee awra jedhu gartee sagaleen dubartii awra jedhu hin jiru. Awra wanni jaamaa hin jiru. Sheekh Muhammad Walloon ni fida. Dubartiin gartee gaangee gubbaa teesseeti alihaadhaa hajjuun jettee fatwaa gaafatte rasuula islaami us qooqni kee awraadhaa calji hin gaafatin gaafii hin jenneen hin jenneen. Dubartii meeqaa dhufee fatwaa gaafata rasuulaan salawaatu rabbi islaam alayhi. Tanaafuu hay gaafiin gaafattu quraana teesseen qaraatu sheekarratti gartee sheekni dhaggeeffatuufi dhaggeeffataaf. Tanaafuu garee seentee ani hanganeef qabeettee waraabdee yoo ol ergite khayriin dalagattu mijoon tun dalagachuu qabdi. Dalagachuu qabdi. Quraana teessee yoo haya akkas taanaan gaa garee masgidaa kanatti sagalee ol hin fuudhinaa waan hin arginaa yoo jettaniin quraana akkami qaraati tarree akkami qaraati. Waraabdee quraana baafti. Immoo garee tanarra waan dhaamnuu jira. Garee WhatsAppii tan eega maqaan dhawame shamarran warra quraana nu qaraasisu sheeka jabaadhaa sheeka maarreedhaa wal janajjananii gara duubaatiin niqaa godhatee achumaan gartee yaa'ii walit danda'an odoon beeyne quraanaan irraa qaraayettee jaalalti irraa qabdufaa jira. Haasi qabdu jaalalti yoo si qabdees gaafadhu gartee yoo fuudhu heerumuu feete heerumi rakkoon hin jiru. Rakkoon hin jiru. Immoo akkana godhee maarree godhee odoon beeyne akhlaaqa isaa odoon beeyne sheekana qaraayisu jettee itti seen odoo akhlaaqa isaan beeyne tana waan dubartiif dhaamnu irraa takka. Waan dubartiif dhaamnu irraa takka waa'ee garee kanarratti. Warri gartee dubartiin qilleensarratti feesbuukaan jaalattan qilleensarra wal jaalattan suuta wal qusadhaa. Suuta wal qusadhaa wal qoradhaa wal jala wanni ijaa hin jarjarinaa. Sana akkasii tagaree. Anaafuu ni dandeessi. Ni dandeessi jechuudha. Sheekha gaafii takka asirrattiin argee gaafadhu malee hin dabru jeeti. Maal jettisi sheekha waa'ee isaa waa'ee dhaloota ayyaana irratti maallaqa namaa kannuu san irratti yoonii fi gaafaati ayyaana guyyaati dhalatte faa jedhaniiti jarri biyya faranjii kana faasxootaa sii kannaa. Ati faan gizee dhalatte jirte dhaloota keetti jedhanii sii kannanii hogguu kana maallaqa irraa fudhattaayi. Baga dhaloota keetti si ga'e jedhanii. Gaafii ajaa'ibaati. Ati dhaloota kee maa himta? Barisdee xiyyaa jettee wanni himtuuf maal? Si balaa qaba. Balaa ka qabu warra gartee guyyaan irraa barisdee xiyyaa dhaloota xiyyaa. Dhaloota kee yoo jiraate isniina ta'us maal ta'us soomani. Dhaloota kee yoo gartee guyyaa dhaloota keetii ibaadaan kabaji. Rasuulli Islaami guyyaa dhaloota isaa ni soomani. Barisdee xiyyaa akkana ilma xiyya gartee guyyaa amata 5 sa'aatii amata 20 sa'aatii amata maarree sa'aatii khuraafaatullaa aslarau bid'aatun. Shari'a Islaamaa keessa hin jirtu. Guyyaa dhaloota xiyyaati jee ani wanni ni shaamaa qabsiisuuf hin jirtu. Guyyaa maarree keenya du'e jennee shaamaa onni qabsiifnu hin jiru. Khuraafaatullaa aslarau hin jiru. Ilmootee dhalattee guyyaa inni dhalate san khalaas itti himi qabiif barreessii fi itti himi gaafa inni guddate guyyaa kanaa dhalatte jiin
haa baru guyyaa immoo yoo fedhe gartee haa soomanu haa beeku guyyaa isaa kana alatti guyyaan an dhaladhe jee namni wannummaan keeka nuu ciree maal godhee haadaa kullu bidaa laa asla lahu bidaa gartee awurooppaan warri gartee yahudaa fi nasaaraan deemtuun keeka warri muru warri maal godhu isaa fidde shaamaa qabsiiftu shaamaa nuu jira gaafa gartee idan duuba gartee waan hin jirreen mashguuleef godhuun hin barbaachisu guyyaa dhaloota keetii jettee faranjii siitutti hime malee isaa gartee sitti himan sii hayme sii hoodeessu akkas jechuudha. يا سنيفو هابي فارس داي ماري انجرو خرافات انجرو خرافات انجرو جزاك الله شيخ جافين انتو osoo abbaan manaa jiru osoo jaarsi kee jiru fakkeenyaaf biyya biraa jira inni odoo inni lubbuun jiru abbaan si dhale zakaatal fitrii sirraa baasuu ni danda'ahi dura zakaatul fitrii abbichinis firraa baasa jaartiinis odoo jaarsa qabdu yoo firraa baaftee huma jaarsinis yoo irraa baase huma jira keenya odoo abbaan jaarsi jiru yoo jaarsirraa hin baasin abbaan isii yoo irraa baase soo takka rakkoon qabu سنيفو ندندامه چلو هذا كمان قرتي هذا كمان في مشكله قافي تان شيخ